sirrii jiru jalqaba. Kan urjiin baabatu akkasii baasa. Reeffa faa galchasiin jedha bakka kanaan nu haasa. Reeffa miti inshallah burji kaliifaa feetee finfinnetti yoo galchite nyaamina gabban. Haqa namaati reefi waan biraati. Kanuma jechuudha. Waan goonee isiniin hin jenne nuti. Waa godhuu hin dandeettan haqa namaa nyaachuu hin dandeettan kanuma dubbiin. Haqa namaa raadha. Nama nurraa isin dhoorge karaa dhiisaa nama kan tokko dhiisaamee suutuma yookiin rakkoo jira haa dubbatu jettanii nama isinirraa dhoorgine isinirraa ta'een. Isin deebisuun barbaadan jechuudha. Asiin barataan isin darbe gabbayee muka isin naqee wayituma isaa wal guurtanii birrii fiddanii dhuftanii bara. Hattoota jechuudha. Wallaahi billaa isin hin dhiisan waggaa kanuma isin hin jedhu. Akka jimmaatanitti dubbadhaati ofirraa dhoorga hattuu keessan guddaa ta'e xiqqaa ta'e namoota akkana waa dhufanii guuranii gabbayanii namarraa uummata boochisan kana gadi ba'aati. Abbaa yoo barbaadde keessi si fidaan wallaahi dhugaa isin jedha. Nama dalaysiifattu irraa gati birrii nyaatte beekaane dhugaa isin jedha. Nama dalaysiifattu iyyuu nama hojii qaxarattee hojii dalaysiifattu quqqubii si galacheessitee birrii ati irraa nyaatte sii fiduu danda'ane beekaa isin dhiisa. Takkaan qabna bakka takkan nu jalaan baatanii adabadhaati tataa adabadhaa birrii nama arara miskiinni dubbatuu hin danda'u beekamtii hin qabu fooloorsii hin qabu humna hin qabu shamarranii asii arguu hin danda'u dhaaduun isaanii abbaa keessaan bar ni argitaa qooy waan si goonu argitaa qooy yuunaltiin biyya kana lammatan deebisu Dubaayin biyyuma fiituu godhatanii shidha ijoollee Oromoo dhaadatanii bar asit deebitaa eegi kana booda asit deebitu jaartiin isaa takka faa keessaan deemte innaa shillib jaallis jechuu lammata tekistiin aggoodhin argita hattuu jechuu atuyyuu hattuudha lammata dhufiiti keessaan tekistiin aggoodhin argita usmee faattiin dhaadattaa gimaa taa'ame jechuu walii atuyyuu awwala hattuudha jechuu kan nama sadi fuudhutti heerumtu jechuu walirra guuramte akka reeshinaa teetiifuu mana keessa teettu dhuftee tekistiin uggoota jechuu gimaa ta'a lammata tekistiin uggoodhin argita wallaa lammata sii tekistiin uggoodhin usmettillee tekistiin uggoodhin argita akanamaa baasaa durriyyee jechuu walirra guuramtee gideetu mana tokko keessa galti maal jechuudha kan jaartiin ula adda addaa galti adda addallee galtu sadi guutummaa irree zamana kana darjaana kana muluu maal godhan awa ilu ati kumbar hamzaan maal godhan hamzaan dhiise gatti fayyaa qabdani hamzaan dubbataan jira kwa dubbataa roona ana kanamaa baasaa dha obboleessa kiyya birrii riyaala furii deebis akkuma asili gabbaatanii deebiftan san ka miskiinaallee deebisa miskiina namaa kabajaan deebisa fuutanii keessa gad deebistanii nurraa fuutanii keessa gad deebiftanii deemaa deebisa kanuma dubbi nu beekaan harka isin irra qabna isin tuynu yennu rakkoon warra birrii nyaate maqaa feemasummaatiif beekamtiin namni na beekaan beekamtii nurraa argatanii fuuldura ijoollee tottolaa ijoolleen amananii namarraa guurataa jira maqaa beekamtii qofaan ijoollee irraa guuranii sanuyyuu ka kabajaa hin qabne akka saree waan isaa ka jedhuuntu jira wayita isiin birrii guuratti. Ila hawwiin talabaalee akkan argeen beeku waan isiin barreessitu la'a. Dhiira waan laafuun. Mobaayilii jabbaatiin akkana jiru kun egaa. Bunarra ta'a seentaa mana kiyya cima ta'a. Kanaaf waan jechuun barbaade uf kabaja birrii namaa deebisa. Dhugaan jirtu kanuma. Nuti rabbiin malee namni sodaannu hin jiru obboleeyyantii. Deemaatii warri waa sodaattanii sodaadha dantaateessan. Akka namaan dubbanna sii ta'u fudhadhu sii ta'uu baatu koottaa himadhaa namni birrii isin irraa nyaata. Koottaa. Naa isiniin jedha galmee banee jira namoota kamaan mannuu banee koottaa himadhaa namni birrii isin irraa nyaata takka nambara tokko namni maammannuur birrii isin irraa nyaate koottaa nambara tokko dhaggaa seena. Tolo bal. Itti fufi welcome. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Abboo dhiifama deeggarsa akkuma tokkottillee walitti buune waan hin taane irratti anillee waan ani quban qabne irratti atillee nutti aarte dhiifama. Waan tokko waan gaarii kaaste warri rakkoon biyyattii agartee maqaa beekamtiitiin saame nama baay'ee jira. Faayilee hedduu jira yoo guyyarraati waan kana bandee saayite nama miliyoona gayyaa. Sigara musiingal lammati. Sigara musiingal. Waan baay'ee tokko gayyaa garuu walumaa galatti
Iya, betul betul. Na- Oh ya, alhamdulillah. nama baay'ee gadi yaa'a. Asal. Nama baay'ee gadi yaa'a siin jechuu barbaadeeti. Haa ta'uti anammoonni ani dubbachuu barbaadu waan kaleessa galgala ture takka soddaan keenyallee as keessa jira Hamza baga nagaan jiraatte. Ulfaadhu weelkaam siin jenne salaamu alaikum siin jennee jirra. Namoonni biraalleen baga jiraattanii. Waan xiqqoo shaffanamee deddeemamaa jiru hedduu jira. Wanni sun ammoo gaarii natti hin fakkaatu. An qaamni waa'ee agartee amma sheekaa roobetii fi murtii guuto amma deemamaa jiru kuni gara gandummata waan san dhiibuu baatan baay'ee natti tolaa jechuu barbaadetti. Haasa'ii viidiyoon hedduun cittee deemaa jirtu baay'een waan jirtuuf jechuu barbaadetti. Walumaa galatti. Insyaallah murti good ni dah kaya apa kan tiga nama je kena ada ni dah kami nu gaya ambil ya kesa ada wat ada tak anu ni udah abang beri Kristen atau Muslim atau mal sehingga agak bisa sampai namni Maamad Nuur irraa mallaqa qabdan namni Maamad Nuur mallaqa nyaate ol baya himadha ilu irratti kun nama hedduu jira share copy link godha hattuun haasaxilamtu hattuun maa abbaa fedhan taane maa haadha abbaa kiyyan taane kabajaageeti karaa raasii kaase nama takkaa habiibi galatoome rabbi si haa kabaju wallahi rabbi si haa kabaju dhagayi ganda jala teessee ati boodaanan sikkoo mandoo wayii sun beenu sitti man addaan ganat alamne jiraat yoo nama ummata hatu dubaa'ii hatu kanarra dhaabattee maqaa sikkoo mandootiin nama kiyyattu qabattee ka dubbatu taate tinte gabbaate si sun beenu walumaayyuu sitti beenu akka baannee wal keessa deemnu jechuudha. Siftee fudhadhu siftaa dhiise jechuudha. Kabajaa godhan afaan takka gabbayii dubbadhu. Baala jedhu. Hattuu Harargeetis fida. Hattuu Harargeetis fida. Hattuu Jimmaatis fida. Hattuu Sikkoo Mandootis fida. Hamzaa sitti kenna takka 500 nyaatamte kalee na bira dhufte jala jirtu Hamzaa si kenna Oromiyaa kun siyaa dubbatu jechuun qomee isumarraa naa jalqabu jedhe 500 nyaatee mucaan jaarsota dhuftee natti bo'aa turte illu yeroo takka illu beekoo yeroo takka sagalee keeni murmuraa nu dubbata yeroo takka Bayi tolchi kootu boo gabbayitu mamana ganna qii bayi kootu takka abdee godhi ni jira. Ina ranne na babbaa federa cabbe. illuu fi